Alagaa fira siifaa godhuu gaafa namni namaan jedhu wanta salphaa wayii namatti fakkaata. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechuudha gaa. Waa'ee gaa'ela Tinsuu fi Alaazar baay'ee ni beektu jechuudha. Haati Alaazar jechuudha mucaa kana akka isheen xireeffattee jibbitee jireenya ishee osoo hin taane nama du'a ishee abjoottu jechuudha. Zarii keenya keessaa sanyii argachuun sin barbaachisu jetteeni xornati garaagaraa taasisaa akka isheen turte inni beektu jechuudha. Egaa qophaa ishee akkasumas immoo nama gaa'ela diigduu miti gaa'ela ishee keessatti jabaattee dhaabbachuudha kan isheen barbaaddu. Dubartii gaa'ela diigdee baate jedhamu hin barbaadu. Manaaf danda'ame sirreeffadhee toora galfadhee jiraachuun barbaada. Alaazarii immoo gaa'ela isaarraa haadha isaa amana jechuudha kan dubbachaa isheen turte. Haa ta'u malee Alaazar har'a illee jechuudha baay'een keessawwan baay'ee naan jettanii yaada gaarii naaf hin qabdanii yaada sinnaaf kennitan fudhachuu dhiisetu osoo hin taane garuu immoo isa sin jettan sana ta'ee mitanii kan hin jiraadhu. Gaa'ela kiyyaa anatu bulfata. Dubartiin durii reebamteetu cagadamtee jiraatti. Dubartiin reebameera jettee gaa'ela ishee diigdee jirtii eenyudha. Har'a garuu alaafinnatii fudhadhee kan jedhu akkasumas immoo miidiyaa irratti baatee gaafa dubartiin natsaaninnatii argattee waan gootuu fi waan dubbattuu waan hin beennee fi har'aan booda Tinsuun akkanan isheen jedhee fi waanan isheedhaan jedhee qofa hordoftee jiraachuu qabdi kan inni jedhe jechuudha. Sana gidduutti egaa Tinsuudhaan ni waamee maalidha kanatti barbaadde gaafa ishiin jettuun si wajjin taa'ee haasa'uun barbaada kottu inaasofnaa jennaan maal haasofnaa anifatii fixannee jirra ani immoo ba'uufan jira jechaanii turte. Egaa viidiyoo ishiin har'a hojjatte gadi gallakkistee argitaniitu tiktook irratti baay'ee dhugaa dubbachuuf garaa nama tuqa jechuudha. Seenaa ishiin dabarsaa jirtu akkasumas illee dubartiin gaafa abbaa manaan ulfa ishiin taatee dhiisee deeme maal akka ta'e kan ishiin dabarsaa turte jechuudha. Dhugaadha ergaa guddaa qabaan nan bu'e iddoo sanatti jechuudha dhugaa waaqayyooti. Innaa kana gidduutti egaa inni haati na kabajjee hin beektu kanaan booddee akkanan isin jedhetti jiraatta jennaan ati gaa'ela kee kabajjee ta'i. Ati haadha manummaa koo akkanan si kabaju ati abbaa manummaa kee eegdee taate abbaa manaa taatee ta'i. Kana taatee natti agarsiistee taa'e yoo ati isa taateetta ta'e anis nan ta'a sana ta'uu baatteetta taanaan garuu anis sana siif ta'uu hin danda'u jennaani. Na kabajjee hin beektu maal taatee hin beektu jennaan duras irraa ibsitu haadha kee fidee jireenya koo jiruu koo jeeqaadha kan ture. Ani gaaf kamiyyuu maalan siin jedhee beekaa gadi sii jedhee miila keessi dhiqurraatiin kan ka'ee irraatiin kan hafe maalidha rakkoon jiru maaltu ta'ee jetteen jechuudha. Egaa gidduu kana keessatti har'aan booda namni tokkittiin akka ollaa kooti jettee maalishee kooti jettee nama tokko mana kanas hin fenne kan bulchu ana dhagaa hila kooti isaan siin jedhu ilaaltee deemta jennaan ulee dhagaa jennaan yoo barbaachisaa ta'es hin dhufa jedheen jechuudha. Hin argina egaa jetteeni jirti jechuudha. Yeroo kana keessatti osuma isaan haasawaa too jiranuu balballi rukutamee balballi gaafa rukutamu ka'eeti jalaa banii jedheeni simiti kan na gorsu jennaan dirqamadha ka'i baneennaan ati jettee fi miti garuu ani nan bana rakkoo tokko illee hin jiru. Gaafa ishiin jettee bantu obbo Daanii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gorsaa kan turanii haadha isaa isaan gaa'ela akkas miti haadha isaatiin illee gidduudhaa baay'atii jechaanii bakka ga'ee guddaa nama kaffalaa turedha. Haa ta'u malee immoo yeroo darbee gaafa isheen nyaata qursimoo maalidha dhiyeessitee fi buna osoo dhugaa jiranuu fuudhee akka inni itti naqe viidiyoon jira jechuudha. Iddoo kanatti gaa'ee qaamni seeraa dhufeetoo jira. Kaleessaan isitti meetoo jira wanta ta'eef har'a immoo qaamni seeraa dhufeetoo jira. Qaama seeraa kana wal argattaa jedhaniini maalidha akkamitti maal jechaa jirtaa asirraan geessettaa akkamittiin akkasasuu dandeesse jennaani. Dubartiin kun dubartii ulfadha garaatti baatti gaa'elattis immoo seente taateen taane irraan gahaatoo jirta waan hin taane ani riba dhabee bulaatti kan inni jiru
Kan egaa isaan jedhaniini inni immoo baay'ee jeeqa bulaa akka hin jettetti jechuudha. Halkan ka'ee girgiddaa reebamuu jette waan akkasii jetteetti yeroo kana keessatti poolisiin ol seenee poolisiin gaafa ol seenu waraabamuu hin barbaanne jechuudha. Viidiyoo maalidha jennaani diraamas ta'uu danda'a bazawwii jechuudha. Surri jinsi uffataa hin beeknu maal akka ta'e gidduu kanatti akkamitti kassasamte maaliif na kassaste jennaani dagala dhaabbattanii hammami jennaan. Reefu ji'a jaageenyaa ji'a 3 nagaa turre ji'a 3 immoo jeequmsadha. Jeequmsaan kan baay'atedha jennaan. Ishiin okkoo haadha manaa kooteedha. Haadha manaa kee yoo taateetti ta'ee reebaa cagadaa jiraachisi kan siin jedhe eenyudha. Maal jechuu barbaaddee gaafa egaayii inni jedhuuni calli jedhi jedheeni poolisiin dubartoota keenya haala kanadhaan kan miidhaa jirtanii mana keemaaf seeraan hin bulfatini jennaan. Akkamitti dhanaatti immoo hin beessifne hanga kana mulu akkamitti callistedheen poolisiin kaasasee ture. Haa ta'u malee immoo jaarsummaadhaan nuu qabatanii jaarsummaa yoo nuu qabatanis immoo inni waan baay'een irratti taasisaa tureenna buna fa'itti naqaa ture jechuudha. Daaniini akkas kun dhimma namummaa jechuun kana dhugaadhaaf kan dhaabate jechuudha. Ishi dhugaan sinin jedhe kana bakka sifaanaan jiraan afaanii gatiin baasu hojiidhaan agarsiisudha namni. Achi maaliif bunatti naxxaa namna jennaan ani bunatti naqee jedhe an argeera viidiyoo sana bazawween viidiyoo isaanii niman ilaalatti su'umaa jedhanii ilaala malee viidiyoo warra maraatu wayii immoo warra kun wanni wayii hojjetu fakkaatu jechuudha. Natti sun garuu baay'ee na gaddisiiste. Seenaa ishii dhageessanitti waan ta'e waan ishiin dabarsitee dhufte sanarraan booddee bilbila meerru baasi mina jedheen jechuudha. Hin argine ta'uu danda'a kaameraa mi'aanii harka waanta jiruuf akkasumatti inni daawunloodii godhee inni immoo hin argine ta'uu mala waanta ta'eef qabna marrajaa viidiyoo jedhan jechuudha. Isaanis innis immoo ani goone kana dhamanaa koo maal ishee koo qabattee koo jennaani amma bakka maalumaaf iyyuu gara poolis xaabiyaa ni deemta kan inni jedheen jechuudha. Egaa kottuuti bahii qaba afaan kee sayyuu gateetti kee dhiibdee ganaa waan argite dubbatta jedheeni isa kanadha. Yeroo baay'ee immoo argitan ittoo ta'e qabeenya yookiin immoo mi'a biteen qarshii baasiidhaan kan ishiitti doorsisuu barbaadu jechuudha. Isa Alaazar argate kana haati Alaazartu argatti baay'ee bareeda. Dhugaa dubbachuuf ta'an baay'ee bareeda jechuudha. Maali indi naxaninati ishii rakkoo irruma deemanii mucaan gaalan barbaada jennaani isaan immoo irrumatti ol ba'anii irra deemuu barbaadanii jechuudha. Ta'uun qabaatu waan akkana.